yaa maali silaa nurraa kanaaf kun hin eegamu. Guutumaan guututti faayidaa mataa keetii fi faayidaa bu'aa siyaasaa argattuuf odoo hin ta'in dhugaadhuma mucaa sana dhiiga isaa barbaadu ture. Silaa har'a yoo argitu hundumtuu karaa daandii isaaf ta'u hundaa barbaade akkaataa namni dubbachaa jiru ilaalime namni walabaa gadi ba'ee dubbateera. Akkatti isaaniif ta'u dubbaa qopheeffatanii dhufa. Mee amma waan ta'e kun waan sammuna kana miidiyaa kanarra deddeemaa turte tokko argite. Waan waa'uma mucaa kanaatti wal qabate. Maal jedhee ani guyyaa san sila dafee na qaba baay'een turre yookaan dhaga'u. Dhaqeeni galaanitti bakka du'e kanatti keessa gadi galuu isaa kuma qaban galaan naannoo kun dumee sana nan beeka. Asfaaltii sun achiin keessa gad nama galchitu karaa sanarratti gadi seenuu isaa kuma qabu. Gara manaatti bakka meeqaan seene isaa iddoo sana argachuudhaaf boodarra dhaqqabeera. Bakka dhaqqabe sanatti konkolaataa isaa keessattis seene ilaale. Hacaaluun kan du'e achitti miti. Akkan ofii kiyyaa hubadhetti. Dhiigni Hacaaluu barcuma duuba teessoo duubaa kun hin jiraame. Gateetti kanarraan gadi rukutame ilaali. Karaa kanarratti dhiigni xiqqoon shila xiqqoon mana dibamtee jirti ilaali. Xiqqoo sanaa achi dhiigni konkolaataa keessa hin jiru. Meen attaa murteessan namni achi gaafsan sana ture. Dhiigni tokkittiin achi hin jiru mucaan gara biraatti du'ee gara biraatti fixatee achitti deemanii gatan. Namni inni eegu dhiigan qabu mucaan. Maal jedhe namichi odeessu sun? Hoggaasan dhukaasan argeen shugguxii akkas godhanii dhiitii maalidhaa? Ishuma tajjeese namichuma san tajjeese. Mucaan dhiigan qabu amma simbira konkolaa irratti dibbe kunoo rabbii fuuldura rabbii taa'een dubbadaan. Kunoo duuba kanatti dibame amma qalamii kunoo keessa dubartoonni dibatanii. Erga gabraatti dhiiga qulqulleessee fidatee fidannee achitti gata konkolaataadhaan. Yoo galanii maal jedhan akka inni waan dubartii sana wajjin waan biraa dabarseetti maqaa balleessuudhaaf deemaa ture. Miti garuu dubbiin akkasii miti. Dhiigan qabu akkamitti dabarfanna kana qixxee odoo arginu akkamitti soba kana qixxee dandeenya. Odoo nuti jirroonni kaan ala taa'ee nutti hima. Nuti immoo warra ijaan arganne akkam goonaa yoo ta'e yoo itti gaafatamaan ta'u hoggaasan meeshaa san fudhatee akkamitti galee gaafsan nama na dabsiisu. Nama du'e dhiiftee bakka kanatti mana galtee awwaallatta. Meeshaa kun yakka miti. Ammas yakkamaan isa ta'a malee. Jara sana oduma namni biraa yoo hojjeesse dhufe yeroo sanatti odoo yeroon kenni inni amma taa'ee odeessaa jira achii bahuudhaaf. Cufaa carraa qaba. Maaliif? Amma gaafa dhugaan mucaa kanaa ture odoo mana ture isaa wajjin. Akkanumatti deebi'ee Finfinnee keessa deemuu barbaadeen achii bahee jira. Kanaafi daldalii asuma irratti tu dubbannuuti fayyoo amma mucaan ati jettu kun argeeranis miidiyaa irraa mucaa Saxelaayee Yaamii jedhamu sanatti fakkaata. Amma mucaan kun yoo dubbatu dhaga'e afaan isaa Oromoodha. Mucaan Oromoodha. Oromoodhuma naannoo galaan sanatti dhalatee guddadhudhaa jedha. Viidichaan ilaaleera. Maaliif ajjeesaa Hacaaluu? Maal buufata? Ajjeesuu baatu adiisu. Amma bakka isaatti jarri shugguxiin qamadii se'ee moo hoggaa konkolaataa keessaa gannamee kufu. Shugguxichi gannaan deeme. Ija isaa ilaalu mucaa kana ijattuu beeksifti. Shugguxiin hoggaa bu'u fuudhee waajjira poolisii waan gadi akka biyya kanatti meeshaa eeyyama qabne baattee deemudha. Tokkoffaa akkuma galee sanaan ofitti ragaa bahaa jirame meeshaa naannoo seeraa duraa kan oolu laataati. Argee erga arginu meeshaa shugguxii kan fudhate galee. Yaada abbaatii dhiisee isa sana dhiisee meeshaa isaa fudhatee gale. Inni argee maal jedhama inta baabbaree moo jiran sana maarifa. Isa qabaa jechaadha inni mataa isaati. Yeroo sana maa yeroon kenni miti immoo mucaan achitti hin duune kunoo mucaan gara biraatti ajjeefame geeffame Hacaalu. Akka du'ettis du'e bakka du'etti miti. Ani maaliif kun eenyurraa ka'ee miti ofii kiyyaa bakka argate dhiigan qabu ilmi nama. Homaa dhiigni hin jiru
Yoo akkas ta'e sirriidha. Yoo akkas ta'e jechumatti. Makiinaan adii haara teessoon isaa adiidha. Aara isaa xiqqoo amma qubaa dibamtee sin jedhu ammastuu dibate. Sanaa achitti naataa jaba kunoo namni bira. Shurraabii irraa baasanii beekaa gara biraatti. Hacaaluun gara bitti ajjeefamee jira. Amma oduu arguun suba. Kana gaafa kunoo nama ragaa gaafa dhugaa barbaade konkolaataan isaa ammaa jira. Amma itti manuma isaanii jiraatu fakkaata. Egaa amma guyyaa sana akka namoonni akkuma kee achitti argaman tokko tokko immoo jedhanitti mucaan dubartiin wayii konkolaataa sana keessa jirti. Eegii jedhame iddoo biraatti ajjeefamee dhufe taanaan konkolaataa Hacaaluu kan oofee fidee'udha. Tarii nama akkatti fidanii ka'a ana jechuun jiru rabbitu beeka. Ani maaliif gara biraatti du'e na jechisiisu. Konkolaataa sana keessatti akkaataa kamiin dhiigni gannamuu dadhabe. Homaa namni dhiigan qabnu ani kana maal akkatti qophaa'e isaantu beeka. An biraa hin oofa. Fiddeechi keessa maal rakkoo qaba. Mee ani asirratti wanta inni dhaamsa dabarsuu jiraate mucaan kun nama uummata kanaa du'e. Du'uus hin barbaada. Dura. Maali madabiyyuu dhidhiittee duutiidha. Namni. Godhamtee duuti miti goroora. Hin du'a namni kamuu. Borus hin duuna. Inni ajjeesus hin du'u. Kun yaaduma yeroo ofittiin yeroo walitti kennuu fi yeroo wali dheeressuudhumatu jira malee wal ajjeesu. Namni kamuu nama duuna booda ga'e. Du'aan sodaatuun. Hacaaluun du'uudhaa kan ka'e har'aan. Waan balleessee du'e hin qabu. Mucaa akkanaa kana mucaa akkatti miti kama maal akkattan Oromoodha sin jedhu hin qabu afaan Oromoo waan dubbateef namni kun. Silaa warri Oromoo ta'e namni Oromoo ta'e namni dhiigan Oromoo ta'e namni qabsoo Oromoo keessatti ga'ee qabu eenyuu namni quuqama qabu nama kana yoo danda'e balaa siyaasatiif itti fayyadamuu odoo dhiisan boqotee haa boqotu. Daldala siyaasaa doorraa dhaabanii haa jiraatu. Amma bara kamitti ajjeefame irra deebi'ame bu'aa siyaasatiif odoo dhiisanii